Hordoftootaafi dhaggeeffattoota Hoppii chaanaalii Itoophiyaa nagaaf araarri waaqayyoo isiniif baay'ate har'a kan geessan akkam jirtu naguma kun qorannaa macaafa qulqulluu torbanitti yeroo kana isiniif dhiyaatudha sagantaa afaan Oromoo Hoppii chaanaalii Itoophiyaa magaalaa Finfinneerraa kan isiniif darbudha kanaaf iddoo kanatti qorannaan keenyi guyyaa har'aa macaafa Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 kaafnee hanga Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 6tti kan jiru walii wajjin jiraachuu mata duree jedhu wajjiniin waliin kan qorannu ta'a jechuudha. Egaa walii wajjin jiraachuudhaaf maaltu nu barbaachisa? Akkamittiin waliin jiraachuu qabna kan jedhu gorsa Phaawulos warra Qolaasaayisiif barreessu guyyaa har'aa kan qorannu ta'a jechuudha. Mee Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 dubbiseetaniin kadhannaadhaan qorannaa keenya hin eegalla. Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 har'a haasaan keessan yeroo hundumaa gurratti kan tolu akka soogiddaas mi'aa haa ta'u. Namaaf immoo adduma addaan deebii isaaf deebisuun ta'u beekaa nuun jedha. Waaqayyo nu gargaaru. Amiin. Hin kadhanna. Gooftaa abbaa keenyaa waaqarra kan jirtu maqaan kee ulfaatu. Amiin. Fuula kee fuulduratti dhiyaannee jirraa gargaarsa kee nuuf baay'isi. Amiin. Arraba keenya irra ta'uudhaan yaa hafuura qulqulluu gurra dhaggeeffattootaa akka gahuuf dubbii sagalee keessa dhugaa ati nu barsiisi. Amiin. Warri dhaggeeffatanis immoo qorannaa keenya guyyaa har'aa kanaatiin caaffata qulqullaa isaanii banatanii yeroo nu waliin qoratan humni hafuura qulqulluu kee akka isaaniif baay'atuuf jaalala kee haa ta'u. Amiin. Wannaa addaa hunduma keenyaaf kenna. Amiin. Akka ittiin qophoofnu nu gargaara. Amiin. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Amiin. Qorannaan keenyi kutaawwan adda addaatti qoqqoodne kan nuti dhiyeessaa jirru waaqaa fi lafa tokkummeessuu kan jedhudha. Isa keessaa kutaa 12ffaarra geenyee jirra. Amma isa kee inni waaqaaf lafa tokkummeessuudhaaf walii wajjin jiraachuun keenyi baay'ee murteessaadha. Akkaataa kamittiin akka nuti walii wajjin jiraannu jechuudha. Kanaaf Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 6 akkuma amma dubbifanne haasaan keessan maal haa ta'udha? Gurratti kan tolu haa ta'udha. Akka soogiddaas mi'aa haa ta'udha. Deebii namaaf deebistanis beekaadha. Itti yaaduu barbaachisa jechuudha jalqaba. Waan namaaf deebisnu yaada namaaf deebisuun dura itti yaaduun nurra jiraata jechuudha. Maal akka deebisnu? Otoo hin dubbatiin xiinxaluu. Xiinxaluudha yaada keenya keessatti jechuudha. Kan nuti gochuun nurra jiraatu. Haa ta'uuti garuu hariiroon namootaa yeroo baay'ee wal falmii yookaas immoo walii galuu dadhabuutu baay'ata. Kanaaf kana keessatti kiristaanonni dhugaan haasa'aa isaaniitiin baay'ee murteessoodha. Hin barbaadamu. Akka soogiddaatti mi'aawuu qaba haasa'aan keenya. Akkuma kana gurra namaatti kan tolu ta'uutu isarra jiraata jechuudha. Namoota wal dhabdeen baay'ate keessatti jechuudha. Biyya lafaa rakkoon keessa baay'ate keessatti wal falmiin baay'ate kana keessatti kun baay'ee barbaachisaa akka inni ta'edha. Gorsa Qolaasaayis boqonnaa amma qayyabachuu jirru kana keessatti nuuf dhiyaate tokko tokkoon kan ilaalluun ta'a. Hariiroo keenya kan cimsudha jechuudha. Kun immoo kan inni barbaachisee fi haasaan keenya mi'aa kan inni ta'u irra jiraatuu fi gurra namaatti kan tolu ta'uusaa beekuun akka nurra jiraatu hariiroon keenya akka cimuudhaaf kan baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Kanaaf hariiroon keenya immoo hariiroon keessaa jira, hariiroon alaa jira, keessaas alaas cimsaa deemna. Keessi yoo cime hariiroon keessaa yoo cime kan alaa maal ta'a? Cimaa jechuudha, hin guddata. Ka'umsi keessadha. Ka'umsi keessaa jalqaba. Dhuunfaa keenyarraa jalqaba. Dhuunfaa keenyarraati kan nuti namoota walii wajjin jiraannu wajjin hariiroo keenya cimsaa deemnu. Kanaaf qorannaa keenya kana tokko tokkoon hin ilaalla. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19 nan dubbisa. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 18-19. Gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu. Atis abbaa manaa haadha manaa kee jaalladhu ittis hin hammaatin jedha. Hariiroo abbaa manaa fi haadha manaa gidduu jirudha kuni. Kanaaf mee qabxiilee kana keessatti maal hubachuun akka nurra jiraatu karaa obboleessa keenya Fayyoo waan mariisifamnu qabna haa hordofnu. Esh waaqayyo abbaa keenya guddisnee galateeffanna. Egaa wal wajjin jiraachuu gaafa jedhu jalqaba namni tokko akka dhuunfaatti waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf waamame jireenyis immoo
jireenya sirriif jireenya dhugaa jireenya bara akka jiraatuufi. Isatti aansee immoo sararri jireenya ilmaan namootaa fi waaqayyo gidduu jiru karaa fannoo Kiristoosii walitti hidhameera. Akkasumas immoo karaa fannoo Kiristoosiin gaafa jireenya namootaa fi waaqayyo karaa Kiristoosiin karaa fannootiin gaafa walitti hidhamu immoo karaa nama tokko du'a immoo maaltu jira? Maatiitu jira. Maatiin immoo ijoollee qabu. Isaanitti aansee immoo naannootu jira, hollaatu jira. Isaanitti aansee biyyatu jira jechuudha. Kanaaf biyyi tokko biyya kan inni jedhamuu danda'u maatirraa ijaarameetu baay'ata jechuudha. Kanaaf hariiroo fi wanti waaqayyo barbaadu inni guddaan maal inni namni tokko hariiroo isaa waaqayyo wajjin erga godhatee booda guddinni isaa asoolee gara waaqaatti akkas gara hawaasaatti akka ta'uufi. Guddina kana keessattis immoo karaa kamiin akkaataa kamiin qajeelfama kamiitiin kan jedhuuf immoo qajeelfama jireenya ilmaan namaa waaqayyo namootaaf kenneera. Qajeelfamnichi immoo sagalee waaqayyooti. Sagaleen waaqayyoo immoo waaqayyoof nama tokkummeessa. Waan hamaa immoo ilmaan namoota gidduudha balleessa. Daandittiin seexanni nama qoru nama kuffisu namatti mul'isa. Kanaaf sadarkaa tokkoffaarratti haati manaaf abba manaan gaafa wal wajjin jiraatan qajeelfamni waaqayyoo isaaniif qajeelfama jireenya kan ta'e kan waaqayyoo kenne isaaniif qajeelfama mana isaanii qajeelfama gaa'ela isaanii ta'uu qaba jechuudha sadarkaa tokkoffaarratti. Kanaaf sagalee waaqayyootiin gaggeeffamu yoo ta'e gaalli tokko gaa'ela nagaa fi gammachiisaa fayya qabeessa ta'ee lafarra jiraatu ta'a jechuudha. Akkuma itti jalqaba kaaste jannata xiqqoo waaqayyo lafarra qabu isa dhugaa ta'etu mul'ata jechuudha. Jireenyi abbaa manaa fi haadha manaa tokko jechuudha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keessattis kanaaf seexanni xiyyeeffannaa guddaadhaan gaa'ela irratti baay'ee hojjeteera. Gaalli tokko gaa'ela karaa waaqayyootiin hin ijaaramne gochuu irratti seexanni baay'ee hojjeteera. Ammallee hojjetaa jira. Kanarratti namni hundumtuu dammaquu qaba. Gaa'elli waaqayyoon hundeeffame immoo akka inni waaqayyo wajjin itti fufee hin jiraanneef seexanni karaa baay'eetiin nama qorachuudha. Qormaata kana hundumaa keessaa ooluuf immoo kitaabni qulqulluu qajeelfama nuuf kenneera. Tokkoffaa maal jedhaa Efesoonii boqonnaa 5:22 irratti maal jedhaa? Haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abbamamtu abbaa manaa isheetiif haa abbamamtuudha. Kana jechuun maal inni haati manaa tokko jalqaba osoo gara abbaa manaa hin dhaqin eenyuuf abbamamuu qabdi? Waaqayyoof abbamamuu qabdi jechuudha. Eenyuuf amanamuu qabdi? Waaqayyoof amanamuu qabdi jechuudha. Dubartiin yookiin haati manaa waaqayyoof amanamtu, waaqayyoof abbamamtu, abbaa manaa isheetiif illee ni abbamamti jechuudha. Akkasumas abbaa manaan waaqayyoof amanamu, waaqayyoof abbamamu, haadha manaa isaatiif ni abbamama, ni ajajama jechuudha. Karaa kanaatiin qormaata seexanni gaa'ela keessatti fidu ofirraa faccisuun hin danda'ama jechuudha. Inni kan biraan immoo abbaa manaa mataadha gaafa jedhamu olaantummaa yookiin haati manaa immoo akka garbaatti jiraatti jechuu miti. Garuu abbaa manaan mataa mana tokkooti gaafa jedhamu fakkeenyaaf Kiristoos mataa waldaati. Waldaan immoo kan waaqayyoof qulqulloofte kan waaqayyoof amanamtedha jechuudha. Kanaatiif abbaa manaanis immoo itti gaafatamummaa mana isaatii qajeelfama waaqayyoo biraa fudhateen maal gochuu qaba? Gaggeessuu qaba jechuudha. Haati manaan immoo qajeelfama samiirraa kenname sana irratti abbumamuu qabdi, ajajamuu qabdi jechuudha. Dabalataan immoo haati manoonni yaadota waaqayyo wajjin walii nama galchan gara waaqayyootti nama guddisan yaada gaariif qajeelaa ta'e gaafa fiddee abbaa manaa wajjin mari'attu yookiin abbaa manaatti himtu abbaa manaan baay'ee gammadee yaadichatti walii gala jechuudha. Akkasumas abbaa manaan qajeelfama sirriif yaada sirrii gaafa gara haadha manaatti fidee ishee wajjin hin mari'atu mariidhaan gaafa waan tokko godhan waaqayyo illee itti gammada jechuudha. Qaawwi tokkollee karaa seexannittiin gaa'ela isaanii gidduu seenu hin jiraatu jechuudha. Kanaaf kun immoo akkamiin ta'uu danda'a? Sadarkaa tokkoffaatti waaqayyoon dhaggeeffachuu, waaqayyoof amanamuu, waaqayyoof abbamamuu, lammaffaa sagalee waaqayyoo yeroo hunduma wajjin qo'achuu, sadaffaa kadhannaa cimaa fi kan addaan hin cinneen karaa kanaatiin gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Karaa kanaatiin gaa'elli gaa'ela nagaa ta'ee gaa'ela fayya qabeessa ta'ee itti fufuu danda'a jechuudha. Gaafa sana ulfinni waaqayyoo maatii sana irratti ni mul'ata. Gaafa sana jireenya isaan jiraatan irraa akkaataa isaan jiraatan irraa warroonni naannoo isaanii jiraatan Kiristoosiin jireenya isaanii gaa'ela isaanii irratti argu jechuudha.
Sana booddee waaqayyoof eenyummaan waaqayyoo jireenya isaaniirraa mul'ata jechuudha. Sanarra immoo darbee daa'imni isaan argatan illee hojjetaa waaqayyoo kan waaqayyoon sodaatan ijoollee waaqayyoof hojjetan ta'anii biyya lafarratti eebbaaf malee abaarsaaf qaccimaman ta'uu hin danda'an jechuudha. Karaa kanaatiin gaafa ilaallu jechuudha. Kanaaf hariiroon isaan abba manaa fi haati manaa qaban waaqayyoo wajjin isaan cimsuu danda'a. Akkasumas waaqayyoo isaan fottoqsuu danda'a jechuudha. Namootni baay'een gaala dhaaban sababii gaalaatiin Kiristoos dhabaniiru. Sababii gaalaatiin tajaajila isaaniirra dhaabbataniiru. Sababii gaalaatiin namootni baay'een jireenya hin taane keessa galaniiru. Sun dhugaasaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Har'allee kanaaf mata dureen kun kan barbaachiseef jechuudha. Garuu gaa'illi Kiristoos irraa adda nu baasa taanaan osoo hafee wayya. Sababni isaa gaalli Kiristoos irra nuun caalu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gaalli keenya karaa Kiristoosiin jalqabe karaa Kiristoositiin akka itti fufu kana gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e iddoo kanatti nuuf kaasa jechuudha. Waaqayyo si haa eebbisu fayyoo. Mee inni taanu Qolaasiyas boqonnaa 3:21 waa'ee hariiroo warraa fi ijoollee kan jedhudha. Obboleessi keenyi itti fufuudhaan waan warrii fi ijoolleen hariiroo isaanii akkaataa kamitti waliin jiraachuun akka isaan barbaachisu laallaa jechuudha. Tole, gooftaa keenya gaarii goone galateeffanna. Dhimmi qo'annaa macaafa qulqulluu keenyaarraa dhimma baay'ee barbaachisaa ta'ee fi dhimma amma addunyaa keenya irratti baay'inaan kabaja dhabeeru yookiis immoo yerootti wal dhageettiin namoota baay'ee qannasi keessaa yeroo jirru keessatti waaqayyo yeroo barbaachisaa ta'etti wanta barbaachisaa ta'e nuuf kennee jira. Kanaaf Qolaasiyas boqonnaa 3:20 kan jiru ijoollee waan hundumaatti abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa kun gooftaatti hin tola jechuudhaanitu wanta ijoollonni maatiidhaaf gochuu qaban warraaf wanta ijoollonni gochuu qabanitu macaafni qulqulluun keenya nutti dubbata. Maal godha? Waan hundumaatti abboota keessanii fi haadhota keessaniif abboomamaa. Wanta tokko yookiis waan muraasa miti. Kaaniin abboomamaa kaaniin didaan jedhu macaafni qulqulluun. Waan hundumaatti iyyuu maatii keessaniif abboomamaa. Ergaa jedhee maatii gorseetiin booda ijoollee gorseetiin booda abboonnis maal akka isaan daa'imaaf gochuu qaban yookiis ijoollota kanaaf maal akka isaan gochuu qaban adda baaseetu Phaawulos lafa kaa'eetu jiraan. Ijoolleen maatii keessatti kutaa barbaachisoo akka isaan ta'an macaafni qulqulluun hin kaasa. Maatiidhaaf daa'imman kutaa barbaachisoo yookiis bu'uura manaa akka isaan ta'anidha. Har'aa gara mana keenyaatti deebinee yeroo gallu yaada keenyaatiin jechuudha. Daa'imman keenya yookiis daa'imni nuti qabnu akkam baay'ee akka isaan mana keenyaaf barbaachisoo ta'an yaada keenyatti nuuf galaa deema. Ijoolleen akka maatii isaanii isa jaallatan beekuu barbaaduudha. Daa'immanni maal gochuu qabu? Erga manaaf barbaachisoo erga ta'anii maatiidhaaf barbaachisoo erga ta'anii maatiin isaanii immoo akkamitti akka isaan jaallatan beekuu barbaaduudha. Maatiin akka waaqayyo isaan jaallatu ijoollee barsiisuu qabuudha. Warraaf ijoollee akkamitti jiraachuu akka isaan danda'an akkuma amma ilaalaa turre haati manaaf abbaan manaa jireenyi isaanii akkam ta'uu akka inni danda'u. Akkasumas immoo ijoolleedhaa fi maatiinis immoo jireenyi isaanii akkam ta'uu akka inni danda'u macaafni qulqulluun keenya nuuf kaasa. Kanaaf maal gochuu qabu? Maatiin akka waaqayyo isaan jaallatu maal gochuu qabu? Ijoollee isaanii barsiisuu qabu. Waaqayyo akka inni baay'ee isaan mararfatu. Akka waaqayyo baay'ee daa'imman jaallatu beekna miti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhe yeroo tokko. Daa'imman isarraa achi dhiibuu yaalaniitu yookiis gara isaatti akka isaan hin dhufneef dhorkuu yaalanii naani Yesuus isaaniif hateedha. Lakkisaanii mucoollinan jaalladhaa. Gara koo dhufaniiti isaan irraa hin dhowwinaa sagalee jedhu dubbate jedha. Kanaaf maatiin maal gochuu qabu? Jaalala Yesuus daa'imman jaallatu, jaalala Yesuus ijoollee isaanii jaallatu daa'imman isaanii barsiisuu qabu. Yookiis kana hubachiisuu qabu maatiinii jedhaan. Waaqeffannaan maatiis barbaachisaadha. Eenyu wajjin? Daa'imman isaanii wajjin, ijoollee isaanii wajjin yeroo fudhatanii daa'imman isaanii wajjin waaqeffachuun, daa'imman keenya wajjin waaqeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Maatiin guyyaa hundumaa ganamaa fi galgala waliin waaqeffachuu qabuudha. Akka Kiristoos daa'imman jaallatu, akka Kiristoos daa'imman ofitti qabuuf ijoollee jaallatu kan isaan ittiin baruu danda'an jedha. Gaafa maatiin walii wajjin waaqayyoon waaqeffatudha. Jaalala daa'immanii
akka Kiristoos jaalala daa'immaniif qabu gaafa maatiin itti himan ijoolleen sana dhandhamachaa guddatudha. Jedha kanaafitu maatiin maal gochuu qabu? Akka ijoollee isaanii karaa Waaqayyoo irra guddataniif gorsuu qabu. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 22 lakkoofsa 6 yeroo dubbisnu ilma keetti karaa argisiisi inni iyyuu gaafa guddatu karicharra goraa'edha. Akka itti jiraatu mucaa barsiisi. Inni iyyuu gaafa guddatu maal godha waan ta'eef karaa sanarra gora yookiis karaa sanarra adeema waan ta'eef jedheetu gorsa akkamitti akka daa'imni jiraachuu akka isheen dandeessu. Ijoolleen waan hundumaatti abboota isaaniitiif haadhota isaaniitiif akka abbooman gooftaan gorsa kun gooftaa duratti tola qabeessa yookiis gaariidha waan ta'eef jedhaan. Mee heertuu kitaaba qulqulluu nuuf kennamaniiranii muraasa dubbisna. Fakkeenya boqonnaa isumaan amma jedheedha. Akkasuma Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsi 14 immoo Yesuus immoo lakkisaa mucoolii dhiisaa gara koo haa dhufanii isaanin dhowwinaa mootummaa Waaqayyoo warra akkasiitiif ta'a jedheetu daa'imman ofitti waamee jedha. Kanaaf maal godhaadha? Daa'imman keessan gara Waaqayyootti fidaa. Akka Waaqayyoo isaan jaallatu isaan barsiisaa jedha. Akkasuma keessa deebii boqonnaa 6 lakkoofsa 6-7 yeroo dubbifnu dubbiin ani har'a si abboomu kun isa garaa kee keessaa haa taa'u. Dubbiin ani har'a si abboomu kunis garaa kee keessaa haa taa'u. Isas keessa deddeebi'i ijoollee kee barsiisi. Yeroo teessu, yeroo deemtu, yeroo ciiftu, yeroo kaatus waa'ee isaa dubbadhu. Maal barsiisi jedha? Seerrata Israa'elootaaf kenne Waaqayyo. Seerrata ergaa kenneefiin booda isan seera koo siif kenne kana isan si hubachiise kana atis maal godhi? Garaa kee keessatti qabadhu. Garaa kee keessatti ergaa qabatteetiin booda ijoollee kee immoo barsiisi. Yeroo kam? Yeroo ciiftu, yeroo teessu, yeroo kaatu, yeroo deemtu waan gootu hundumaatti iyyuu ijoollee kee barsiisi. Dhaloota keetti dhaloota keetti darbii dabarsaa deemiti isaaniin barsiisi. Isaan kana hubachuu qabu waan ta'eefi kan jedhutu gorsaan. Maatiin akka itti ijoolleen isaanii jiraatanii itti argisiisuu akka isaan qaban isin kaasa. Maatiin akka isaanitti ijoolleen isaanii jiraatan itti agarsiisuu qabuudha. Isaan ijoollee isaanii dhugaa macaafa qulqulluu barsiisuu qabu. Yeroo maatiin ijoollee isaanii leenjisan ijoolleen maatiif waldaaf akkasumas hawaasaatiif eebba ta'uudha. Gooftaan nu haa gargaaru. Daa'imoota akkasii oomishachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Waaqayyo eebbisuu malkaamu. Dhugaadha. Hariiroon nuyi walii wajjin jiraannu maatii keessaa akka eegalu ilaallaa jirra. Maatiin baay'ee murteessaadha. Waanuma maatiin yookaan abbaaf haati hojjetan hordofu daa'imman. Fakkeenyaaf amma qotee bulaa keessaa kan dhalannee meeshaalee qonnaa hojjenna yeroo daa'imummaa. Sababiin isaa abbaan keenyi yookaan maatiin keenyi qonna sana hojjetu waan ta'eedha jechuudha. Akkuma kana warroonni magaalaa immoo waan magaalaa jiru waan akka makiinaa fa'aa kire'eet gochuu yaalu. Sababiin isaa sana argu waan ta'eef jechuudha. Yoo abbaan kan nagadu ta'ee akkaataatti nagadan sana shaakalu. Kanaafuma inni abbaa fi haati daandiidha jechuudha daa'immaniif. Irra caalaa saayinsiidhaan gorsuu otoo hin taane wanti nuti hojiidhaan agarsiisnutu daa'immootaaf dafee gala. Qorannaan keenya kun maal kaasaa? Nuti ijoollee keenyaatiif fakkeenya akka ta'u nurra jiraatu. Abbaan gara waldaa dhaquu jaallata taanaan ijoolleenis maal ta'u? Akkasuma. Haatiif abbaan waldaa dhaqu taanaan isaanis gara waldaa dhaquu shaakalu. Gara mana sagadaa deemu. Caaffata qulqullaa'aa qoratu taanaan gara caaffata qulqullaa'aa qorachuu. Wal dhaga'u taanaan gara wal dhaga'uutti. Gara kanaatti guddatu jechuudha daa'imman. Kanaaf daa'imman keenyaatiif waan daa'imman biratti hojjennuuf of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Akkatti nuti maatii keessatti jiraannu baay'ee murteessaadha jechuudha. Dabalataan immoo amala isaanii, hojii isaanii ijoollee isaanii keessatti ilaalu jechuudha. Akka jirutti isaan ofii isaanii bifas haa ta'u
hojii isaa ta'u Gocha- amala isaa ta'u ijoollee sana keessatti ilaaluu danda'u qabu jechuudha. Daawwitiidha jechuudha. Daawwitiidha. Maatiidhaaf daa'imman daawwitiidha. Amala koo ammani daa'ima koo keessatti waan argu baay'eetu jira. Yaa. Ijoollee koo keessatti jechaadha waan argatu jira. Waan gaariis haa ta'u waan dogongoreetti agarsiises haa ta'u. Yaa. Maaliif wantoonni kun maal ta'uu qabu? Of eeggannoodhaan adeemsifamuun akka irra jiraatu nu barsiisa. Maatii keessatti nagaa yoo jiraate dhufeetu waldaa keessatti maal ta'a? Nagaa ta'a. Yaa. Maatii keessatti walii wajjin jiraachuu yoo jiraate waldaa keessattis walii wajjin jiraachuun hin bal'ata jechuudha. Yeah. Kanaatiif kan hundumaa immoo kan nuti goonu gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'uudhaaf. Yaa. Gooftaa duratti fudhatamaa yoo ta'e waan fudhatamaa ta'e yoo agarsiisne ijoolleen keenyas waan fudhatamaa ta'e akka isaan agarsiisan nutti dubbata. Kanaatiif waliif abboomamuun wal dhaga'uun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Obboloota keenya qorannaa keenya kanaatiin akka eebbifamaa jirtan abdii guddaan qaba. Iddoo kanatti egaa qorannaa keenyaatiin kan dhiyaanne waa'ee walii wajjin jiraachuuti. Walii wajjin yoo jiraanne akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samiirraa dhufee dachee kanaa fi samii kana walitti araarsuudhaaf walitti tokkummeessuudhaaf gara dachee kanaa dhufe nus daandii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hordofuudhaan dachee kana tokkummeessuu samii wajjin tokkummeessuu hariiroo ishee cimsuutti akka nuti dhufnu nu barsiisa jechuudha. Yaadaaf gaaffii yoo jiraate qorannaa keenya guyyaa har'aa kana keessatti yaadaaf gaaffii barreeffamaan bilbilaan nuuf erguu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa lakkoofsa bilbilaa foddaa televezyiinii irra jiruun nu beeksisuu dandeessu. Gaaffii keessaniif irratti mari'achuudhaaf qophiidha jechuudha. Ayyaanniif araarri Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa baay'atu. Daqiiqaa muraasa booda walitti deebinaa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya boqonnaa xiqqoo fudhannee walitti deebinee jirra. Qorannaa keenya itti fufnaa. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 hanga boqonnaa 4 lakkoofsa 6 kan nuti guyyaa har'aa qayyabannu jechuudha kan nuti irratti qorannu. Mee akkuma amma abbaa fi haati hariiroon isaanii walitti dhufeenyi isaanii walii wajjin jiraachuu isaanii cimuu akka qabu akkuma kana maatii fi ijoolleen walii wajjiniin jiraachuun isaanii cimuu akka qabu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fuulduratti gatii guddaa akka inni qabu baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e ilaalleerra. Amma immoo mee warraa fi warra hojjechiifatanii fi warra hojjetanii fi gidduu walii wajjin jiraachuun akkamitti walii wajjin jiraachuu qabu? Akkamitti hojjechiifachuu qabu? Warri hojjetanis akkamitti hojjechuu qabu? Waan jedhu irratti qorannaa hin qabaanna. Qolaasaayis boqonnaa 22 boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irraa akkas jedha. 22 hanga 25 jechuudha. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 22 irraa kaase. Isin warri garbummaa jalaa jiraattan biyya lafaa kanarratti warra isin hojjechiifataniif akka isa nama gammachiisuuf ija laallattanii hojjettaniitti otoo hin ta'in gooftaa sodaachaa garaa qulqulluudhaan abboomamaa. Waanuma gootan hundumaa namaaf otoo hin ta'in akka waan gooftaadhaaf hojjettanitti karaa garaa guutuudhaan hojjedhaa. Isin Kiristoos gooftaadhaaf waan hojjettaniif isa gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa. Namni balleessaa hojjetu balleessaa isa hojjetu sanaaf gatii isaan argata. Nama wal caachisuun immoo isa bira hin jiru nuun jedha. Ameen. Ameen. Walii wajjin jiraachuun egaa warra hojjechiifatuu fi warra hojjetuu fi
gidduuttis barbaachisaa akka ta'e nutti dubbata. Karaa obboleettii keenya Aannanee kanarratti qayyabannaan qabaannaa jechuudha. Tole, maqaan Waaqayyoo galateeffamu. Akka foonittis akka hafuuraattis akkamitti jiraachuu akka qabnu Waaqayyoo karaa adda addaa haala mijeessee nu barsiisaa jira. Mata dureen guddaan keenya torbee akkuma ilaalaa turre Yesuusii wajjin jiraachuu kan jedhu mata duree guddaa ilaalaa turre Yesuusii wajjin jiraachuudhaa fi sagaleen Waaqayyoo hunduma keenyaaf akka barbaachisu akkamittiin immoo isaa wajjin jiraachuu akka dandeenyu waan baay'ee ilaallee turre. Amma immoo guyyaa irraa mata duree guddaa walii wajjin jiraachuu kan jedhu dhimma maatii dabalate akkuma kana maatii biratti ijoollee dabalate namoota mana keenya keessa wajjin jiraannu wajjin akkamittiin jiraachuu akka qabnu guyyaa irraa kan waliin ilaallu ta'a. Akkuma amma nuuf dubbifame namni hundumtu biyya lafaa kanarratti gooftaan gooftota hunduma keenya irratti aboo guddaa kan qabu gooftaa hunda keenyaa kan ta'e samaa irraa akka jiru akka nuti beeknu iddoo kanatti nutti dubbachuu barbaada. Maaliif fakkeenyaaf namni tokko nama isaaf qaxaramee mana isaa keessa hojjetu irratti gooftaa yoo ta'e gooftummaa qabu sanaan immoo nama sanaa irratti dhiibbaa garaagaraa gochuu yoo yaale yookiis yoo akeeke isa irratti immoo gooftaan inni hundumaa irratti gooftaa ta'e akka jiru ofii isaa irratti akka beeku guyyaadhumaatti gooftaan gatii nama hundumaa akka kennu isa garbaafis isa birmaduufis isa hojjetuufis isa hojjechiifatuufis Waaqayyo bira nama wal caalchisuun wanta hin jirre akka hojii isaatiitti namni hundumtu gatii isaa akka argatu beeke wanta hojjetu hundumaa akka gooftaadhaaf hojjetu ti sammuu isaa amansiisee akka hojjetudha guyyaa irratti kan nuti barannu. Qolaasaas boqonnaa 3:22 irratti akkuma amma dubbifame warri garbummaa jala jirtanis biyya lafaa kana irratti warra isinii hojjechiifataniif akka isa nama gammachiisuuf ija laallatanii yookiis sodaatanii lafa namni nama argutti waan gaarii warra hojjetan lafa namni nama nagarretti immoo maal na dhibe maaltu na rakkise jedhanii ija namaa laallatanii namoonni utuma beekanii gatii nama sana sodaatanii fi ija nama sana laallatanii wanta hin malle yookiis wanta gaarii hin taane beekaa dubbii kan balleessan jiru maal na dhibdeedhaan jechuudha. Garuu immoo warra hojjechiifataniifis warra hojjetaniifis iddoo kanatti Phaawulos wanta dubbatu qaba. Isin warri hojjechiifattanidha. Akka maalittidha nama sana akka garbaatti hin ilaalinaa. Maaliif gooftaa bira nama wal caalchisuu waan hin jirreef isin warri hojjettaniif immoo akka nama komii ofirraa baasuuf hojjetuutti yookiis akka nama namaaf hojjetuutti yaaddanii hin balleessinaa yookiis immoo wanta gaarii hin taane hojjetinaa. Sababiin isaa guyyaadhumaatti namni hundumtuu gatii isaan argataa. Inni garbis inni birmaduunis inni hojjetus inni hojjechiifatus. Sababa kanaatiif gooftaa bira nama wal caalchisuu waan hin jirreefi guyyaadhumaatti gatii keessan akka argattan beekaa ta'edha. Waanuma gaarii ta'e yookiis wanta fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e hojjedhaa jedha. Lakkoofsa 23 irratti immoo waanuma gootan hundumaa namaaf utuu hin ta'in akka wanta gooftaadhaaf hojjettaniitti garaa guutuudhaan hojjedhaa. Namoonni mana keessan keessatti namoonni isiniif hojjetan yookiis isin bira jiran namoota qaxarattanii jirtanii al tokko tokko ilaaltanii taa'uu dandeessu. Namni sun wanta hamaa jireenya keessan irratti yoo raawwate mana keessan keessatti wanta isinitti hin tolle wanta isinirraa hin eegne yoo hojjete ittiin qabaminaa. Maafi namni sun guyyaadhumaatti gatii isaan argata waan ta'eef. Akkuma kana warri namaaf hojjettan immoo akka garaa kootiin haa ta'uu didee namni kuni anarratti dhiibbaa geggeessaa irrattanii sammuun keessan lolaa fi wallaasoo keessan galee. Namni sun Waaqayyo biraa gatii isaan argata waan ta'eef garuu amma isiniif danda'ametti isin waan gaarii hojjechuudhaaf haala mijeessaa edena sumaan dhaamsa dabarsa. Kanarratti dabalee walii wajjin jiraachuu jedhama mata dureen keenya waan ta'eef walii wajjin jiraachuudhaaf tokkummaan nama barbaachisa. Yaada tokko qabaachuun nama barbaachisa. Mari'achuun nama barbaachisa. Kanaaf iyyuu akkuma ijoollee ofiitiif waan gaarii hawwan akkuma ijoollee ofiitiif wanta qajeelaa ta'e karoorsan yaadanii nama mana namaa ta'e namaaf hojjetuuf illee waan gaarii yaaduun karoorsuun barbaachisaa akka ta'etu nutti dubbata jechuudha. Akkuma kana lakkoofsa 24 irratti immoo akka jedhu isin Kiristoos gooftaadhaan waan hojjettaniif isa gooftaan ijoollee isaatiif qopheesse akka gatiitti isa biraa akka argattan beekaa. Eenyu biraa? Waaqayyoon biraa. Yesuus biraa wanta hojjettan hundumaa waan gaarii godhaati hojjedhaa. Isa biraa maal argattu gatii keessa hin argattu waan ta'eef.
25 irraa immoo namni balleessaa hojjetu sanaa fi gatii isaan argata. Yoo mana namaa ta'anii kan hojjetan ta'e yookiis yoo garba ta'anii hojii kan hojjetan ta'e iyyuu maaliin argata? Gatii isaan argata. Garuu immoo gooftaa bira nama wal caalchisuun hin jiru. Warra hojjechiifattanis warri hojjettanis waaqayyo biraa gatiin nama hundumaaf akka kennamu bartanii hojii hojjettan hundumaa isa keessatti of ilaaluudhaan seera waaqayyoo keessatti of ilaaluudhaan akka hojjechuu qabnu iddoo kanatti kan inni nutti dubbatu. Darbee macaafa keenya yoo qoranne Phaawulos Filimonitti waa tokko dubbatee ture. Filimon boqonnaa 1:6 maal jedhaa? Oneesimoosiin kana booda akka garbichaatti hin ilaalinedha. Yookiis Oneesimoos akka garbichaatti hin ilaalin. Garuu Oneesimoosii fi Filimon lamaan isaanii iyyuu kiristaanota. Oneesimoos immoo eenyuuf hojjeta? Barumsa darbe keessatti akkuma ilaalaa ture. Phaawulos hidhata Phaawulosiin ta'etu hojjechaa ture. Garuu immoo akka garbichaatti isa hin ilaalinedha Filimonitti dubbataa ture iddoo sanatti. Kanaaf akka jira iddoo kana nan dubbisa. Filimon Oneesimoosiin akka obboleessa isaatti akka jaallatuuf Phaawulos dubbatee 1:16 dubbifattan argachuu dandeessu. Kakuu moofaa fi haaraa keessatti sabni waaqayyoo garboota yookiin garboota waaqayyoo jedhamanii waamamaa akka turan ni beektaa. Macaafni qulqulluun iddoo baay'eetti jecha garboota jedhu iddoo baay'eetti dhimma itti ba'a. Faarsaa boqonnaa 34 yoo dubbifattan Luqaas boqonnaa 17 fi lakkoofsa boqonnaa 17 lakkoofsa 10 fi tokkoffaa Phexrosiin 2 lakkoofsa 16 yoo dubbifattanii jecha kana argachuu dandeessu jechuudha. Garboota kun jedha waaqayyo iddoo baay'eetti. Nu hundumti keenya waaqayyoof garboota. Garuu immoo cubbuu jalaa garba isa cubbuun garbanuu godhee jalee ture sana jalaa maal taaneerra? Bilisa baaneerra. Birmaduu nu baaseera jechuudha gooftaa Yesuus du'uu isaatiin. Kanaaf wantoota macaafa qulqulluu keessatti raawwataman tokko hin jaallannu ta'a yookiis jechoota tokko hin jaallannu ta'a. Fakkeenyaaf jecha garba jedhu akka biyya lafaatti yoo ilaaltanii garbaa wanti jedhamu kuni waanuma bakka namaaf barbaraan hojjetu yookiis kakuu haaraa keessattis kakuu moofaa keessattis iddoo baay'ee namni tokko garba ta'e yoo qaxarame hojjetee bilisa ba'uudhaaf waggaa meeqa akka hojjetu yoo yaadne baay'ee wanta itti nama yaachisuudha jechuudha. Kanaatiif iddoo kanatti immoo hundumti keenya garboota waaqayyoo taanee waan jirruufi mana keenya keessatti illee namni tokkoyyuu gadaantummaa akka hin qabne fuula waaqayyoo duratti namni kamiyyuu wal qixxee akka ta'e iddoo kanatti nutti dubbachuu barbaada jechuudha. Qolaasaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irraa waan jiru dubbiseen gara xumuraatti fida. Isin warri gooftummaadhaan nama hojjechiifattan ofii keessaniifis waaqa irraa gooftaa akka qabdan beekaati. Qabaa qajeelaadhaan warra garbummaadhaan isiniif hojjetaniif waan isaaniif ta'u godhaafii jedha. Kanaafiyyuu inni hunduma keenya irratti gooftaa ta'e gooftaa Yesuus akka nurratti haboo qabu yookiis gatii keenya hundumaa nuuf kennuu akka qabu beekne wanti hundumtu harka waaqayyoo keessaa akka namaaf ta'u beekne namoota nu bira hojjetaniif illee namoota sadarkaadhaan hojiidhaan waan garaagaraatiin namaaf qaxaramanii yookiis namaaf ergamanii hojjetaniif illee ilaalcha gadaanaa yoo qabaanne sammuu keenya keessaa balleessine hunduma keenya irratti gooftaa Yesuus gooftaa ta'e inni jiru sun guyyaadhumaatti gatii keenya akka nuu kennu barree namummaa keenya hundumaatiin namootaafis walqixxummaa yaadne jiraachuu akka dandeenyuufi waaqayyo nu haa gargaaru eebbisaatti akka jiraannuuf ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Waaqayyo si haa eebbisu obboleettii keenya aannane dhugaadha. Ani caafanni qulqullaa'an akkaataan itti nu gorsu baay'ee waan ajaa'ibaadha. Namni dagate kan namni irraanfate iddoo baay'eetti jechuudha. Caafanni qulqullaa'an nama hundumaaf haala hundumaa keessa kan jiruuf karaa adda ta'een gorsa kenna. Obboloota kanneen namaaf hojjechaa jirtan mana namaa kan jirtaniif waamicha ajaa'ibsiisaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isiniif godhutu iddoo kanatti barreeffamee jira. Isa isin hojjechiifatu wajjiniin fuula waaqayyoo fuulduratti wal qixa. Wal caalteen hin jiru. Inni hojjechiifatus fuula gooftaa keenyaatti tokkichuma. Kanaatiifuu yeroo hojjettan akka nama Kiristoosiif hojjetutti maal godhaa jira? Ilaalaa itti yaadaatu hojjedhaa. Waan hojjechuun isin irra jiraatu. Inni hojjechiifatu immoo maal gochuu qaba? Hojjechiifachaa waan jiruuf atis waan isaaniif barbaachisu warra hojjechiifattan jechuudha. Waan isaaniif barbaachisu yaadaati raawwadhaaf. Sababiinsaa gatiin nama hundumaa
fuula gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti Walqixa. walqixa. Waliin caalu jechuudha. Ayyaanni Waaqayyo nuuf haa baay'atu. Ameen. Gorsa ajaa'ibaati jechuudha. Guyyaa irraa kan nuti qabaannu walii wajjin jiraachuudhaaf akkaataa kamiitiin akka nuti walii wajjin jiraannuudhaaf gorsa baay'ee barbaachisaa nuuf kennaa jira. Inni kan biraan hariiroo keenya kan cimsu waliif kadhachuudha. Waliif kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Hundi keenya iyyuu walii keenyaaf walii keenyaatiin gaafa waliif kadhannu hariiroon keenyi jaalalli nuyi waliif qabnu walitti dhufeenyi keenyi baay'ee cimaa ta'a. Gaafa sana dachee kanarratti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif warra fudhataman taaneet argamna jechuudha. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Mee Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irra geenya jira 2 hanga 4 kan jiru irratti wanti nuti hubachuu nu barbaachisu karaa obboleessa keenya Fayyoo inni qayyabanna itti aansuudhaan obboleessi keenya Malkaamuun yaada gudunfaa dhuma irratti of eeggannoo nuti akkatti nuti itti jiraannu maal gochuu qabna kan jedhu walii wajjin jiraachuudhaaf kan jedhu qabxiilee kana lamaan irratti tartiibaan nuuf kaasaati qo'annaa keenya gara xumuraatti hin fennaa jechuudha. Tole jireenya kiristaanummaa jiraannu keessatti obboloota wajjin hin jiraanna. Kanaaf tokkummaan keenya baay'ee barbaachisaadha. Tokkummaa keenyatti dabalame immoo jaalalli Kiristoos garaa keenya keessa kaa'e walitti nu hidhee jaalala dhugaa waliif qabaanna. Jaalala dhugaa erga waliif qabaannee booda immoo biyya lafaa keessa jirra immoo waan ta'eef wanti jalqaba nuti itti wal gargaarru yoo jiraate kadhannaadhaani. Kanaaf yeroo hundumayyuu waliif kadhachuudhaan. Kanaaf ani obboleessa koo qormaata keessa jiru tokkootiin ani siif kadhachaa jira jedhee gaafanitti immoo gammachuu guddaa sitti dhaga'ama jechuudha. Kanaaf ani obboleessa kootiif yoo inni rakkate mallaqa kennuuf yoo hin dadhabe ba'aa wayii yoo qabaate baasaa irraa fuudhullee yoo hin dadhabe gadda keessa yoo jiraate gadda sana keessa isa baasullee yoo hin dadhabe waan tokko gochuu nan danda'a jechuudha. Waa'ee dhimma obboleessa kootii fuula Waaqayyoo fuulduratti dhiyeessuuf nan danda'a jechuudha. Kanaaf gaafa nani waa'ee obboleessa kootii fuula Waaqayyoo fuulduratti dhiyeessu Waaqayyo ba'aaf yaaddoo gaddaaf dhiphina rakkina obboleessa koorra jiru hundumayyuu irraa kaasuu ni danda'a jechuudha. Waaqni keenya amanamaadha. Waaqni keenya danda'a waan hundumaati. Wanti inni dadhabe hin jiru. Kadhannaan immoo nuyiif Waaqayyo illee baay'ee walitti buta waan ta'eef kanaaf waliif kadhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas wantoota nuti gaafannu nuuf kennuun kutaa karoora Waaqayyooti waan ta'eef akkasumas immoo Waaqayyo dubbii kadhannaa amantii keessatti amantiidhaan nuti yommuu isa kadhannu Waaqayyo immoo waan hundumayyuu akka inni nuuf kennu beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf sababa nuti isa gaafanneef Waaqayyo waan isa gaafannisan wantichi waan gaariif taanaan waan ulfina isaatiif ta'u taanaan waan fedha isaa wajjin walii galu taanaan Waaqayyo yeroo isaa eegee nuuf ni raawwata. Nuti immoo isa hin kadhannu yoo ta'e isa hin barbaannu yoo ta'e kun maal fakkaata nuti yoo dandeenya jechuu fakkaata. Nuti waan hundumaa godhachuu dandeenya jechuu fakkaata. Kanaaf nuti namoota dadhaboota cubbamoota homaa fi gochuu hin dandeenyedha. Kanaaf gargaarsi nu barbaachisa. Cubbamoota gargaarsi barbaachisu waan taaneef kadhannaan keenya itti fufuu qaba jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Itti fufaa dammaqaa kadhadhaa kadhannaattis immoo cimaadha. Qolaasiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 2 irratti jechuudha. Hundumaan ol immoo heertuu kana irra deebi'ee yommuu dubbisu garaa galateeffatuu fi yaada dammaqaadhaan kadhatatti cimaatii itti fufaa jedha. Kanaaf kadhannaan al tokkoof illee addaan cituu hin qabu jechuudha. Guyyaatti yeroo 3 kadhanna yoo ta'e yoo inumaayyuu nuti guyyaatti 4 faa gochuutti yaaduu qabna malee nuti maal gochuu hin qabnu sanarraa dhisuu hin qabnu sanarraa gadi bu'uu hin qabnu. Keessumaa immoo yeroo itti Waaqayyo wajjin wal beellamne sanarraa irraa xiqqoo furdattis duwwatti siquu hin qabnu jechuudha. Kanaaf caalaatti nuti gara Waaqayyootti deemuu qabna malee achirraa siquu akka hin qabne. Kanaaf itti fufaa kan inni jedheef amma foon keenya afurri keenya wal keessa jirutti yeroo hundumaa kadhachuu qabna jechuudha. Kadhannaan yeroo gammachuu duwwaa miti. Kadhannaan yeroo gaddaa duwwaa miti. Kadhannaan yeroo itti waa barbaannee argannu duwwaatti miti. Kadhannaan yeroo hundumaa jechuudha. Gadda akka malee keessa illee jiraanne kadhachuu qabna. Gammachuu akka malee keessa illee jiraanne kadhachuu qabna jechuudha. Haalli beellama nuti Waaqayyo wajjin hin qabnu addaan nu kuchisiisu akka hin qabne sirriitti beekuu qabna jechuudha. Yaada dammaqaadhaan jechuun maal jechuudha? Yaada dammaqaadhaan jechuun amantii of keessatti qabaata jechuudha. Kanaaf nuti yommuu Waaqayyo kadhannu yaada dammaqaadhaan gaafa jennu arrabni keenya kadhata waan bareef jechuun kadhannaa afaan keenya keessa waan jiraniif sammuu keenya keessa waan jiraniif osoo hin taane
naaf ta'a jennee haamilee guutuudhaan mooraalii guutuudhaan maal gochuu qabna kadhachuu qabna jechuudha. Kana sirriitti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Hundumaan ol immoo biyya lafaarra gaafa jiraannu rakkinoonni hedduun jira. Kanaaf Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti abdii qabdanitti gammadaa jedha. Malee biyya lafaa kana keessa wanti gaariin iddoo gaariin jireenyi ililliin akka hin jirre beekamaadha. Kanaaf wanti guddaan nu gammachiisu abdii tokkicha nuti qabnu innis dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa lammaffaa sana jechuudha. Sana duwwaa osoo hin taane immoo rakkina immoo obsaa jedha. Rakkinni immoo fakkeenyaaf warqee yoo fakkeenya fudhanne warqeen sababii xuriin isarra jiruuf maal keessa buufama? Ibidda keessa buufama jechuudha. Ibidda keessa kan inni buufamu maaliifidha? Eenyummaan isaa inni dhugaan akka baramuuf akka beekamuuf jechuudha. Kanaaf nutis warra Kiristoosiin hordofnu qormanni garaagaraa keessaaf alaatiin gaafa nurratti gadhiifamu eenyummaan keenyaaf kiristaanummaan keenya inni warqirra caalu sun nu keessaan baay'ee akka mul'atuuf malee nu balleessuu akka hin dandeenye beekuun nurra jiraata jechuudha. Tarii biyya lafaa kana keessatti wanta nu fayyadu dhabuu dandeenya. Waan baay'ee dhabuu dandeenya. Garuu jireenya bara bara abdii keenya qormanni biyya lafaa kun takkaallee nurraa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Isa Kiristoos nuuf kenne kana takkaallee nurraa fudhachuu hin danda'u jechuudha. Kana sirriitti beekuu qabna. Sanduwwaa immoo osoo hin taane dhumarratti immoo maal jedhaa? Waaqayyo kadhachuutti immoo cimaadha. Kanaaf ammas wantoota kana lamaan erga nutti mee dhumarratti immoo waaqayyo kadhachuutti cimaa hin laafinaa jedha jechuudha. Akkasumas Phaawulos immoo yeroo tokko maal jechaa ture? Jechoota sirrii dubbachuudhaaf illee akka inni kadhataa barbaadu dubbatee ture jechuudha. Isatti dubbatee boqonnaa Qolaasaas boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti akka dubbachuun anaaf ta'utti dhoksaa kana mul'isee dubbachuudhaaf anaaf kadhadhaa jedha. Maanni dhoksaa kana dhoksaan inni dubbachuu barbaade anaaf kadhadhaa namootatti hime immoo maalinni kan jedhuuf sirriitti ifa godhee jira. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 18 hanga 20tti kan jiru. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan gaggeeffamaati kadhadhaa. Fooniin miti jechuudha. Beekumsaan miti jechuudha. Dandeettii fooniin miti jechuudha. Garuu hafuuraan gaggeeffamaati kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqa. Obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Jedheetu lakkoofsa 19 irratti immoo ani immoo dhoksaa wangeelaa ija jabinaan beeksisuudhaaf yommuun afaan saaqadhu dubbiin akka anaaf kennamutti anaaf kadhadhaa. Argitanii? Phaawulos barsiisaa baay'ee beekamaa jalatti guddate jechoota baay'ee beekaa garuu isatti illee hin quufne jechuudha. Sababni inni isatti hin quufneef fakkeenyaaf mootota gurguddaatti dubbachuuf jira. Warroota humnoota gurguddaa qaban, beekumsa gurguddaa qaban, namoota nuti jirra ofiin jedhan isaan fuulduratti dubbachuuf jira Phaawulos. Kanaatiif jechoota namoota sana wajjin wal madaalu eenyu biraa gaafachaa jira? Waaqayyo biraa gaafachaa jira malee ani beekaadha. Ani nan danda'a jedhee konfidensii guutuun ofitti amanamummaa fi ofitti quufinsa of keessaa hin qabu. Eenyutti ofitti quufinsa qaba? Kiristoositti ofitti quufinsa qaba jechuudha. Kanaaf sana caalaatti akka lallabuuf sana caalaatti hafuurri Waaqayyoo jechoota laphee namoota kana cabsuu danda'u isaaf akka kennamuuf ammallee Waaqayyo akka sabni sun isaaf kadhatan Phaawulos dubbachaa jira. Phaawulos erga amma kana Waaqayyo kadhachuutti erga haamilee qabaate namoonni akka isaaf kadhatan Phaawulos erga barbaade nuti namoonni akka nuuf kadhatan hin barbaanna. Namootaaf kadhachuun illee baay'ee barbaachisaadha. Dhugaa ba'umsa keenya keessatti tajaajila keenya keessatti Waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas yeroo kadhata kadhannu immoo tarii jilbeeffachuuf bakki nu mijachuu dhiisuu danda'a. Junukfachuuf bakki nu mijachuu dhiisuu danda'a. Kanaaf yeroo oddottan jilbeeffadhu hin qabnu haalli mijataa miti jennee sababa dhiisuu dandeenya. Garuu kun hundi sababa nu ta'uu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf osoo karaa deemnu garaa keenya keessatti Waaqayyo kadhachuu dandeenya. Waaqayyo ni dhaga'a. Walgee guddaa keessa teenyee kadhachuu dandeenya. Waaqayyo nu dhaga'a. Otoo karaa deemnu otoo konkolaataa keessa jirru otoo hojii keenya hojjennu yeroo Waaqayyo wajjin wal beellamne sanatti kadhachuu ni dandeenya. Waaqayyo gabatee garaa keenya dubbisuu danda'a. Waan qalbii keenya keessatti yaan hundumaa dubbisuu danda'a. Inni guddaan garuu kadhata dheeraa osoo hin taane jecha tokkitti amantiidhaan guutuu kan taate Waaqayyo yoo kadhanne Waaqayyo amanamaadha yerumsaa nu deebisuu danda'a jechuudha. Kana sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo koommaatti illee sirriitti kadhachuun nurra akka jiru waliifis kadhachuun barbaachisaa akka ta'e namoonni Phaawulosiif akka isaan kadhachaa turan Phaawulos namootaaf akka inni kadhachaa ture erga yaada keenya keessaa qabaanne yeroo hundumaa ofii keenya amantiidhaan
waliifis ofiifis kadhachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e hubannaa jechuudha. Fayyaa ta'e waaqayyo si eebbisu fayyoo buleessi keenya malkaamuun itti fufaa. Tole bulootaan gooftaanis na eebbisu jechuun jaalladha. Har'a wantoota gurguddaa akkuma dura dubbanne wanta addunyaa keenya keessatti dagatame baay'ee isaa ilaalaa irra jalqaba irratti haatii fi abbaan akkamitti akka isaan itti waliin jiraatan akkasumas immoo ijoollee fi maatiin akkamitti akka isaan itti waliin jiraatan akkasumas immoo inni hojjechiisuu fi inni hojjetu akkamitti akka isaan itti waliin jiraatanii fi namoonni akkamittiin akka isaan immoo waaqayyoon walii wajjin kadhachuu akka isaan qaban walitti qabneetu ilaalle isaan kana hundumaatiif immoo akka itti jiraannu beekuun nu barbaachisa. Akka itti jiraattan of eeggadhaa yookiis immoo akkamitti isaan kana keessatti immoo jiraachuu akka nuti dandeenyu of nu eeggachiisuudhaaf Qolaasaayis boqonnaa 4 lakkoofsi 5-6 akkas jedhaan. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Namoota waldaa kiristaanaa keessa hin jirree wajjin akka itti jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa jedhaan. Yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin maal godhaa? Itti hojjedhaa. Sana qofaa immoo miti. Namoota immoo isa isin beektan kan hin beekne. Isaan isinitti lallabe kan immoo kan hin hubanne. Yookiis wanta amma isiniin jechaa jiruudha kan immoo kan hin beekne isaan wajjin immoo akkamitti akka jiraattan yookiis isaanii wajjin akkamitti akka jiraattan ogummaadhaan amaleeffadhaa yookiis ogummaadhaan jiraachuu baraa jedheetu isaaniin gorsaan. Nuti kan nuti hubachuu qabnuuf beekuu qabnu akka kiristaanotaatti dhugaan macaafa qulqulluu baay'ee barbaachisaa kan nuuf ta'u Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf du'uu isaati. Yesuus Kiristoos cubbuu keenyaaf du'uu isaa dhugaa macaafa qulqulluu goone yeroo hubannu akkasumas immoo Kiristoos lola addunyaawaa keessa jiru kanaaf humna akka inni nuuf kennu mo'icha akka inni irratti nuuf kennu kanas immoo hubachuu qabnaan. Kanaaf maal gochuu qabna? Jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti akkuma amma buleessi keenya baay'ee isaa dubbataa ture waliif kadhachuu qabna. Wal gorsuu qabna. Gorsa barbaachisaa jechuudha. Yeroo hundumaa immoo akkamitti akka namoota nu hubachuu hin dandeenye yookiis amala kiristaanota nuyi qabnu hin qabne wajjin akkamitti jiraachuu akka dandeenyu yeroo hundumaa amaleeffachuu akka nuti qabnuudhaan. Phaawulos Israa'el sababa amala isaanii isa rakkisaaf akka sabni warri kaan waaqayyoon arrabsan akka isaan godhan dubbatee ture. Israa'eloonni waaqayyoon saba filatameedha. Namoota waaqayyoon filatameedha. Sana keessatti garuu isaan akka jiraachuu qabanitti yookiis ogummaadhaan jiraachuu dadhabuu isaaniitiifitu sabni naannoo isaanii warri ormoonni waaqayyoon hin beekne waaqayyoon akka isaan arrabsan taasisanii turan. Mee Roomee boqonnaa 2:24 yeroo dubbisnu sababii keessaniif maqaan waaqayyoo warra saba waaqayyoo hin ta'in gidduutti hin arrabsama jedheetu warra Roomaatti dubbataa ture. Israa'elootatti dubbachaa ture. Sababii keessaniif warra saba waaqayyoo hin ta'in gidduutti maqaan waaqayyoo arrabsama. Kanaaf isin maal gootan? Akka itti jiraattan wallaaltan. Akka itti jiraattan of eeggachuu dadhabdanii. Kanaaf isin of eeggadhaa jedhee amalli keenya dhimma barbaachisaadha. Kanaaf namoota Yesuusin hin amanne dabalatee nama hundumaaf gaarii ta'uu qabnaadha. Amalli keenya barbaachisaadha. Sababa amalli keenya barbaachisaa ta'eef namoota Yesuusin hin amanne dabalatee amalli keenya nama hundumaatiif gaarii ta'uu qaba. Kiristaanota warra nutti aanan qofaa miti. Yookiis warra isaaniin baay'ee jaallannu yeroo hundumaa wajjin oollu qofaa miti. Amalli keenya eessattiyyuu gaarii ta'uu qaba. Nama hundumaa biratti gaarii ta'uu qaba. Manni kiristaanaa akka namoonni Yesuusin nu keessatti arganiif nu gargaaruu danda'aadha. Manni kiristaanaa akka namoonni Yesuusin nu keessatti arganiif nu gargaaruu danda'a. Tiitos boqonnaa 2:5 irratti kan inni jedhu dubbiin waaqayyoo maqaa gadhee akka hin godhannetti warra of qaban ta'aa jedheetu gorsa. Dubbiin waaqayyoo maqaa gadhee akka hin godhannetti isin maal godhaa? Warra of qaban ta'aa. Of qaboo ta'aatii jiraadhaa jedheetu gorsaan. Akkasuma Qolaasaayis boqonnaa 4:6 keessattis waa'ee jechootaa nuyi dubbannu dubbata. Jechoonni keessan maal ta'uudha? Haasaan keessan yeroo hundumaa gurratti kan tolu. Akkasumas akka soogiddaa kan mi'aawu haa ta'u jedheetu
dubbiin keenya akkamitti akka nuyi dubbannu nu gorsa. Gorsi Phaawulos heertuu kana keessatti waa'ee jechoota nuti dubbannu ilaalchisee kan inni dubbatu wantoota sadii gabaabsinee yeroo gabaabduu keessatti ilaalla. Inni tokkoffaan haasaan keenya gaarii ta'uu akka inni qabu. Wanti nuti haasofnu dubbannu gaarii ta'uu akka qabu. Gaarii irra darbeeyyuu gaarii isa sirrii yookiis isa baay'ee ta'uu akka inni qabu wanti nuti dubbannu. Namni dubbannaa isaatiin madaalama. Kiristaanummaan keenya jireenyaani. Kiristaanummaa jireenyaan agarsiifnu taanaan dubbannaa keenyaan waan goonu hundumaatiin agarsiifnu taanaan namni waan nurraa baratu hin qabu. Kanaaf haasaan keenya amala keenya keessatti kan madaalamudha. Inni lammaffaan waan namoota gargaaru dubbachuu akka nuti qabnudha. Wanta namoota gargaaru karaa badiisaarraa gara jireenyaatti namoota waamuu kan danda'u, karaa jal'aarraa gara karaa qajeelaatti namoota waamuu kan danda'u, akkasumas rakkina namaa keessaati utuma rakkina keessa jiru Kiristoosin akka inni mi'eeffatuuf gara Kiristoositti waamuu danda'u akka nuti qabnudha. Inni sadaffaan waan dubbannu beekuuf gargaarsa hafuura qulqulluu akka nu barbaachisu beekuu qabna. Nuyi waan dubbannu beekuudhaaf ofii keenyaatiin waa dubbachuu hin dandeenyu. Wanti nuyi dubbanne waan gaarii ta'uu dhiisuu danda'a ofii keenyaaf. Garuu gargaarsa hafuura qulqulluu akka nu barbaachisu yoo beenne yeroo sirriitti dubbachuuf jechoota sirrii kan nuuf kennu danda'u hafuura qulqulluu qofaa akka ta'e hubanna. Yeroo sirriitti dubbachuudhaaf waan sirrii immoo dubbachuudhaaf kan nu gargaaru hafuura qulqulluu qofaadha. Kanaaf maal gochuu qabna? Akkamitti akka jiraannu yeroo hundumaayyuu akeekkannee ilaaluu qabna. Yeroo kadhannu, yeroo waliin jiraannu, yeroo waliin hojjennu, maatii yeroo geggeessinu, daa'ima yeroo guddifnu waan hundumaa keessattiyyuu ogummaadhaan jiraachuu akka nuti qabnuuf macaafni qulqulluun keenyas nu gorsa. Isa dhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa obboloonni keenyi dabaree isaanii eeggatanii karaa bifa adda ta'een hariiroon keenya akkamittiin nama wajjin jiraachuun walii wajjin jiraachuun akkamitti barbaachisaa akka inni ta'e gorsa Qolaasaayis keessatti Phaawulos barreesse bifa adda ta'een qayyabachaati kan nuti turre. Hariiroon keenya egaa keessaa fi alatti ta'uu qaba jechuudha. Keessa kan nuti jennu maatii keessa ta'a. Nama wajjin jiraannu mana keenya keessatti ijoollee keenya warra hojjechiifattan wajjiniin jedha. Warroonni kun hundinuu maal ta'uu qabu? Hariiroon isaanii hariiroo gaarii walii wajjin jiraachuu gaarii Waaqayyo fuulduratti fudhatama qabu akka ta'u nutti dubbata. Akkuma kana kiristaanonni dhugaan hariiroon isaanii warra kiristaanota hin taaneef warra waldaa kiristaanaa keessa hin jirreefis akkaataan dubbannaa isaanii akkaataan nuti isaa wajjin jiraannu of eeggannoo cimaa akka inni barbaadu nu barsiisa jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u. Adda ta'eetiin hariiroo keenya jabeeffachuu akka nuti irra jiraatu. Akka itti nuti jiraannu of eeggannaa guddaa akka inni barbaadu. Jiraachuu keenyaan macaafa qulqulluu lallabuu hin dandeenya. Kaan immoo jiraachuu isaaniitiin macaafa qulqulluu kanneen morman jiru. Kanaafuu isa kana adda baafannee beeknee akkaataan nuti itti jiraannu hariiroo nuyi namoota wajjin qabnu of eeggannoo guddaa akka inni qabu beekuun nurra jiraata jechuudha. Obboloota jireenya gammachuu qabu jiraachuu hin barbaaddu. Namni jireenya gammachuu qabu jiraachuu hin barbaanne jira? Hin jiru. Gooftaa Yesuusiin gara mana keessaniitti ol galcha. Ayyaanni Waaqayyoon numa keenyaaf haa baay'atu. Yaadaaf gaaffii yoo qabaattan lakkoofsa saanduqa poostaa, lakkoofsa bilbilaa foddaa televezyiinii irra jiruun nu qunnamuu hin dandeessu. Qorannaan keenyi haaluma kanaan torbaniin kan itti fufudha. Nu hordofaa nu wajjiniin qorannaa keessatti hirmaadhaa isiniin jenna. Kanumaan xumurraa yeroo xumurru ayyaanniif araarri Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu isiniin jennee dhaamsa nageenyaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif dhaamuu barbaanna. Xumuruudhaaf obboleessi keenyi fayyiraan kadhannaa nuuf godhaa hin xumurra. Waaqayyo abbaa keenya jaalala dhugaaf kan bara baraatiin kan nu jaalatte amma biyya lafaa kana keessa jirru keessatti eegumsi keenurraa adda kan hin baane yeroo hundumayyuu sagalee jaalalaatiin qalbii keenyatti kan dubbattu bolla du'aarraa harka keetiin qabdee kan nu deebistu kiyyaan dinnuuf qopheesse hundumaa jalas kan nu miliksitu abaarsa cubbuu fi cubbuu irraas dhiiga kee qaraanoo gubbaatti dhangalaasteen dhiqxee kan nu qulleessitu qomoo fo'amaa warra filataman warra cubbuu malee ijoollee koo jettees kan nu waamtu
kan akka kee nu jaallate kan akka kee nu jaallatus gonkumayyuu hin jiru. Jaalala kee isa guddaaf jaalala kee isa dhugaadhaaf galanni guddaan waaqa irratti lafa irratti baranga bara baratti siif haa ta'u. Nuyi namoota baay'ee dadhaboota kanaaf wanta nuuf hin malle jireenya bara baraa nuuf kennite. Waan nuuf hin malle du'a bara baraa nuuf duute. Nuuf garuu jireenya bara baraa kennite. Oddoo olaanaa dhiistee gara lafa kanaatti gadi buute. Gara lafa keessa du'anis lixxe. Jireenya keenya garuu du'a gararraa goote. Kanaaf nuuf gammachuu guddaadha kuni. Abbaa ati nuuf waan hundumaa keenya waan taateef galanni guddaan siif haa ta'u. Cubbuu hojjenne hundumaa ati nuuf dhiisi. Namoota dhugaa dubbii sagalee kee kana dhagahan illee cubbuu isaanii hundumaa isaaniif dhiisi. Ijji kee gara isaanii haa ilaalu. Ati mana isaanii seeni. Abbaa yeroo kana kaastee jireenya haaraa akka nu jalqabsiistu jaalala kee haa ta'u. Ammallee nuti dadhaboota humnattiin biyya lafaa waan biyya lafaa keessa mo'uu dandeenyu ati akka nuuf kennitu jaalala kee nuuf haa ta'u. Dhugaan dubbii sagalee kee kun gara oddoo ati barbaadduuf guddina ati barbaaddurra akka nu ga'uu danda'uuf hafuura kee qulqulluu ati nuuf kenni. Ayyaana kee nuuf baay'isi. Afaan yeroo keenya hundumaa keessatti utubaaf gaggeessaa jireenya keenyaatti duwwaan nuuf ta'i. Adaraa yaa Abbaa nuti qullaa'uu nu barbaanna ati nu qulleessi. Yeroo ati deebitee dhuftu ulfinaaf galataan fuuldura kee dhaabbachuu feena. Adaraa biyya lafaa onaa kana keessatti qofaatti nu dhiisin. Yeroo deebitee dhuftu faarfannaa galataan dura kee warra dhaabbatan keessaa hirmaattota ati nu taasisi. Kana hundumaa yommuu si kadhannu akka jaalala keetti nuuf raawwadhu maqaa Yesuusiin.